Yeroon kun immoo sagantaa keenya gaggabaafachuuf waa baay'ee irra utaalaa jirra. Haa ta'u iyyuu malee amma yeroo kana eebbifamtoonni yeroo isaan hollitanii bakka isaanii qabatanidha. Isaan ol nuuf seenu nu immoo isaanii wajjiniin isaaniin simanna. Akkasumas ijoollonni keenya mana kanaa jechuudha. Isaa naannoo seenu akka dubbatu ijisaas akkaan godhee isa fayyise. Yommus namootni hundinuu naanii dinqifatanii kun ilma Daawit ta'uu hin danda'u jedhan. Warri Fariisotaa yommuu kana dhaga'an garuu namichi kun Bi'eelzeebul hangafa seexanootaa duwwaadhaan hafuurota hamoota baasa jedhani. Yesuus immoo yaada isaanii beekee biyya kamillee taanaan tokkummaan isaa yoo gargar cabe mootummaan isaa dhaabbatee hin turu. Mandarri tokko yookiis maatiin tokko ofii isaa irratti ka'ee yoo gargar cabe dhaabbachuu hin danda'u. Mana barumsaa macaafa qulqulluu fi idilee kumsaa biroo kan waldaa Beet Dabdoolootiin baga nagaan singee baga nagaan hunduma keenyatti hin ga'e jedha. Waaqayyo baga hunduma keenya gargaaree ittiin nu ga'e. Barattootaanis baga Waaqayyo kanaan isin ga'e baga Waaqayyo isin gargaare jechuun barbaada. Sanatti dabalee beeksisa guyyaa irraatii fi sagantaa dhaabbataan isinitti hima. Warra dhimma waldaanotaa sa'ii gooftaan isin eebbisuutti jenna. Yeroon kun yerootti sagalee Waaqayyoo dhageenyuudha. Lafaa kaanii dhaabbannee Waaqayyoon kadhannee gara dubbii Waaqayyootti darbinaa. Suma kana keessa lubii marsiin sagalee Waaqayyoo kan nuuf hiran ta'a. Lafaa kaanii dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen achumaan Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irraa kaaseen dubbisa. Angarboota isiniin hin jedhu garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Angaruu firoota koo isiniin jedheera. Waan abbaa koo irraa dhaga'e hundumaas isin beeksiseera. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate. Dhaqxanii yakka godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattan akka isinii kennuuf ani isin kaaseera. Kan hundumaa akka isin wal jaallattaniifan isin abboomaa. Ameen. Hin kadhanna. Waaqayyoon kadhanna. Diigdee har'aas guyyaa gammachuu guddaa akkasii kanaan, guyyaa ayyaana guddaa akkasii kanaan, guyyaa eebbaa kanaan
kan nu ga'eessini yaa Waaqayyo gaarummaa guddaa nu ooltee nurraa qabda irra deddeebinee galata sii dhiyeessinaa maqaan kee haa eebbifamu. Lafarrattis waaqa irrattis bara baraan maqaan kee ol ajeelu. Amma immoo si kadhanna yaa Waaqayyo gooftaa ko nu sabni kee fuula kee dura kan jirru kun yeroo ammaa kana daqiiqa ammaa kana dubbii kee sirraa dhaga'uu barbaanna. Yoo ati nutti dubbatte qofas yaa Waaqayyo jireenyi keenya jijjiirama namummaan keenya fayya waan gochuu qabnu beekne fedha kee fi akeeka keetti galuu dandeenya. Kanaaf sin kadhadha maqaa qulqulluu ilma kee Yesuus Kiristoosiin gidduu keenyatti argamtee tokkoon keenyatti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Dubbii keetiin haaraa godhii nu tolchi. Akkuma kanammoo gooftaa akka nutti dubbanne sagalee kee akka nuuf hin ergine dubbii kee akka nu bira hin geenyeef yaa Waaqayyo ergaan kee akka jireenya keenya keessa hin seenneef lafarra qilleensarra sochii guddaa godhaa kan jiru humni hamaan humni seexanaa maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo ammaa kanaa ka'ee kan barbadeeffame haa ta'u. Maatii eebbifamtootaaf amantoota waldaa keenyaa Beeteliif akkasuma amantoota waldaa keenyaa mana sagadaa adda addaa irraa dhuftaniif geggeessota sadarkaa Presbeeterii irraa asitti argamtaniif bulchiinsota sinoodosii keenyaatiif maqaa kootiif maqaa koree hojii geggeessituu sinoodosii Beetelii Wallaggaa dhiyaatiif baga gammaddanii baga gammanne isinii jechuu jaalladha baga gammaddanii. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ololaa jedhu gammachuu kana kan nuu kenne eenyudha jedhan Waaqayyotu nuu kennu yeroo keessatti gammadan yeroo keessatti baay'ee jireenya baay'ee nama gammachiisu jiraatan utuu hin ta'in yeroo keessatti jireenyi namaa baay'een dhiphina baay'eef saaxilamu keessa galateeffannaa baga gammaddan isiniin jecha irra deebi'ee nagaa isin gaafadhaa akkam jirtu fayyaa keessanii. Nagaan Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Isa kana jecha dubbii Waaqayyoo guyyaa har'aatii fi kutaan ergama amma dubbise wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irraa ka'eetan isarratti hundaa'ee dubbii gabaabaa dubbadha. Akkuma ergamaa tuquu yaade waggaa lama yookaan waggaa tokko keessatti cimtanii hojjechuudhaan barattoonni mana barumsaa macaafa qulqulluu kumsaa baruu jechuudhaan cimtanii hojjechuudhaan Waaqayyoo isin gargaare Waaqayyoo isin bira dhaabbate isin gargaaruudhaan barumsa tiyooloogii macaafa qulqulluu kumsaa baruu irraa advaansii sartifikeetiidhaan eebbifamuudhaaf carraa argattaniitti maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isa kanarra immoo dabartanii isa keessaa baatanii yeroo ammaa kana gara addunyaa kolleejjii barnootaa addaatti darbuudhaaf jirtu. Mootummaa Waaqayyoo babal'isuudhaaf Waaqayyoof hojjechuudhaaf gara addunyaa kolleejjii addaatti darbaa jirtu. Kolleejjii barnootaa tiyeeriidhaan barataa turtanirra gara qabatamaadhaan lafatti agarsiisuutti gara sanaatti ce'aa jirtu. Kanarratti hundaa'eetanii mata duree Waaqayyoof hojjechuu jedhu irratti maalidha? Gaaffii kanaaf deebiinsa akkuma ergamaa dubbadhee ture Waaqayyo maaliif nu fo'ate? Waaqayyo maaliif nu waame? Waaqayyo maaliif nu barsiifata? Waaqayyo maaliif jireenya nuu kenne? Carraa jiraachuu maaliif nuu kenne jennee gaaffii yoo gaafanne macaafni qulqulluun deebii hedduu nuu deebisa. Deebiin nuu deebisu keessaa qabxii gurguddaa lama qofarrattan dubbadha. Inni tokkoffaani akka isa waaqeffannuufitti nu uume. Akka isa waaqeffannu akka isaaf sagadnuufitti nu uume. Kana jechuun sodaadhaaf hollannaa dhuga qabeessaan guunne yookaan immoo sodaadhaaf hollannaa dhuga qabeessaan guutamanii galataa fi sagada Waaqayyoof ta'u Waaqayyoo dhiyeessuudhaan Waaqayyoof akka sagannuuf Waaqayyo hunduma keenyaaf carraa jireenyaa nu kennee gara biyya lafaatti nu fide. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Inni olaanaan hojiin waldaa kiristaanaa, hojiin amantootaa, hojiin tajaajiltootaa, hojiin namoota Waaqayyoof addaan ba'anii, hojiin namoota fayyanii maalidha? Waaqayyoon waaqeffachuudha. Dandeenya qabna jedha. Kanaaf sodaadhaaf hollannaa dhuga qabeessaan guunne akka inni isa duratti fudhatamuudha.
lakkoofsa 29 amma 31 walitti fannee guddaa akkas jedhu dubbata. Abboommii guddicha isa Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a jedhuufi isa nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a isa kana nu barsiisa. Garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan lubbuu kee hundumaan Waaqayyoo kee goofticha jaalladhu jedha. Amantoota irraa kan barbaadamu namoota Yesuus Kiristoos amantiidhaan mucaa Waaqayyoo ta'an hundumarraa kan barbaadamu garaa keenya guutuu jireenya keenya guutuu humna keenya guutuudhaan Waaqayyoo keenyaaf sagaduudha jedhe ameen. Kanaaf warri carraa Waaqayyoof hojjechuu Waaqayyoof sagaduu argattan baga gammaddan. Inni jalqabaa isa kana eebbifamtoota guyyaa har'aa eebbifamtaniif isa ta'u barsiisota warra har'a eebbifaman kana qopheessitaniif isa ta'u geggeessota waldaa kiristaanaatiif amantoota hundumaa ol adeemtootaaf dargaggootaaf ergaa guddaan jiru maalidha? Waaqayyo akka isaaf hojjennu barbaada. Inni isaa nuuf kennu isa lubbuu isaa dabarsee nuuf kennu ilma Waaqayyooti jedhanii amanuun mataansaa Waaqayyoof hojjechuudha jedhe ameen. Kanaaf Waaqayyoof hojjechuu akka qabnu akkasittiin nutti dubbata. Inni lammaffaan dubbata. Qabxii lammaffaa. Qabxiin inni lammaffaan immoo akka isaaf ergamuudha. Ergamuudhaan akka isaaf hojjennu barbaada. Akka isaaf hojjetaniif kan inni nama uumeef akka isaaf hojjennuuf kan inni nu foo'eef akka isaaf hojjennuuf kan inni nu waameef kana jechuun maal jechuudha? Ergaa guddicha egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaa cufuudhaan saba hundumaa amantoota koo godhaa jedhu qabatamaadhaan hojiitti hiikuun isaaf hojjechuu jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irratti isa kana nutti hima. Qabatamaadhaan ergaa kana hojiitti hiikuudha. Isin warri har'a eebbifamtanis ta'e warri namoota hojii kanaan qopheessanis geggeessonni waldaa kiristaanaatiif amantoonni hundinuu ergamni keenya isa kanaa. Ameen jettanii hojii nuu kenneef Waaqayyo iddoo keessan hundumaatti biyya dhaqxan hundumaatti mandara seentan hundumaatti sagalee Waaqayyoo qabatanii ergaa wangeelaa qabatanii akka dhaqxan sagalee Waaqayyoo namootatti akka labsitanii Waaqayyoo isin kaasee. Kanaaf ani isin fo'adhe anatu isin fo'adhe isin miti natu isin fo'adhe Yesuus. Wanta isin fo'adheef immoo maaliifi dhaqxanii ija akka godhattanii akka dhaqxanii immoo ija akka godhattanii iji keessan immoo lafa akka guutu dhaqaa jedhee Yesuus nu ayyameera. Ayyama kana qabna ittiin barachuu keenya sadarkaa garaagaraa irra ga'uu keenya nutti agarsiisuun yeroo miidhamnu kan gatuun ta'in yeroo ergicha qabannee baanu Yesuus nu wajjin mul'achuudhaan eenyummaa nu wajjin jiraachuu isaa agarsiisa jedhe ameen. Ulfinni keenya isaa kanaaf wangeelli ulfina keenya harka keessan baasaa raasaatiin wangeelli ulfina kooteedhaa qaba. Wangeelli yoo lallabame biyyi kun gammachuudhaan guutu. Wangeelli yoo lallabame biyyi kun hin fayya. Qorichi biyya lafaa keessaa nama fayyisuu danda'u. Qorichi fayyina kennuu danda'u wangeela qofaadha jedhe ameen. Isa manu duwwaa baatee jira. Waldaa kiristaanaa duwwaa qofatu qabatee jira. Qoricha fayyina kennuu danda'u. Ergaa fayyina fiduu danda'u. Ergaa jireenya kufee kaasu. Ergaa nama dadhabee fayyisu. Ergaa dhukkubsataa fayyisu. Ergaa dukkana namarraa kaasu. Ergaa gadadoo keessaa nama baasu. Waldaa qabatee jira. Kanaaf ani sin ergeera jedhe Yesuus. Kanaaf sin ergeera. Warra eebbifamtoota qofa miti. Warra hojii lubummaa fandaan baasaman qofa miti. Warra hojii wangeelaa hojjechuudhaaf fuula keessan duratti ba'anii muudama argatan qofa miti. Kanaaf inni miidhagina keenya qoricha nama fayyisu nu qofa qabu. Amantii hedduu biyya lafaa kanarra jiru. Amantii biyya lafaa irra jiru hundumaa keessa ergaa nagaa qabu qabatee kana deemu kiristaanota waan jedhe ameen. Ameen jettanii. Ameen. Ergaan kun ergaa saakanii isa nu eeguu keessaa ka'e kan ilma Waaqayyooti. Ameen. Kan ergaa kana qabatee deemu iddoo hundumaatti faayidaa qaba. Waldaan kiristaanaa
hato waldan kristana gutuman gutut hojin sen walanan kristosin dugama ula wangala motuma qabat waaqayyo qabatte gar biyya fara mudanje kanafi waaqayyo waaqessuuni walitti isriifira waaqayyo waaqessuufi waaqayyo hojjettuniga nunduma keenyaaf era ergaasa qabadda jireen siifane bisa dhukkuba si keessa malleesse namni waaqayyo hojjetu jireenya qabu lammaffaan immoo maali lammaffaan immoo hojii kiristaana ta'e hojii dhamaan hin jiru nama kiristaana ta'e hundumaa waaqayyo hojii kenneera innis maaliidha dhaqiitii maal godhi dhugaanaa bahe hojii guddaa hojjeta hojii cimaan addunyaa kanarraa hojii caalaa jettanii yaaddan hojii waaqayyootiin jedhe amiin waan qeessi ta'eef yookaan wangeelaawi ta'eef hojii kana waan hojjetu jechuu dandeessu akka barbaadne itti dubbadhaa hiika ani keessaa baasee dubbadhu hojii gurguddaadha jedhamni saayintistoota cimaadhaan kan hojjetan waliin isaanii balleessuudhaaf hojii isaan hojjetanii xumurame hojii wangeelaa garuu mootummaa waaqayyoo babal'isuun garuu namoota fayyisuudhaaf ni ta'a maqaa waaqayyoo eebbifamu kanaaf hojii fayyisuu qabnaan jedhe amiin naaf dargaggootaa hojii qabu abboota harmootaa hojii qabu geggeessotaa tajaajiltootaa hojii qabu yesuus hojii isinii kenneera inni lammaffaan immoo eenyummaan an kiristaana namni jedhu kiristoosiin dhugaa bahu namni kiristoosiin dhugaa bahuu hin dandeenye inni kiristaana kanaaf eenyummaa kenna namni eenyummaa isaa akka jaallatu qonnaa kennaatu waan ta'eef kanarra darbuu waan hin dandeenye gabaabsee dubbadha abbayee ishee dhufanii mucaa qabdii turte wanti kun mucaa qabdii abbayee ishee dhufanii gaafa warra Kiristoos Yesuusitti amanan ajjeesuun itti murtaa'ee guyyaa du'a ishee gaafa dhiyaatu dhufanii gadi jedhanii mucaa kee ilaaliifi gadi mucaa guddifadhu amantii duukaa jirtu kana dhiisi jedhanii gaafatan abbayee ishee akkas jedhatu hundi keessan illee qoree yaada okkotee yookaan xuwwee jechuu dandeessu naannoo ishee jirtu sana mana jala jira ture okkotee yookaan xuwwee sana fuuteetu kun maqaan kanaa maalidhaa itti gaafatu jennaan okkoteedha xuwweerraa kan hojjetame okkoteedha dhanii maqaan isaa geeddaramuu danda'a jettee gaafatu hin danda'u jennaan egaa ani kiristaana maqaan koo geeddaramuu hin danda'u jennaan hin jettanii mee hundi keessan akka keessa baasaa kan kiristaana jedhame kiristaani maqaan isaa hin geeddaramu kanaaf maqaa kan biraa qabu dhugabaatiidhaaf galattan eenyummaa keessan kiristoosii dubbachuu qooda waan kan biraa dubban qooda waan kan biraa jennu qooda waan kan biraa odeessan waa'ee isaa dubbadhaa'ee edaa waan ta'e ammas waan kan biraan isinii dabala nama ta'e tokkotu baasii keessatti ol ka'ee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee dhugaa ba'uu jalqaba gaafa inni dhugaa ba'uu jalqabu dubartiin taate tokko mucaa ta'e qabattee taa'aa kan jirtu ol kaateetu callisi afaan kee qabu waa'ee isaanitti dubbatin jetteen Yesuus inni ati jettu kun ofuma isaanii iyyuu hin jiruuti waa'ee isaanitti dubbatin jetteen jedhamu achumaan na'ee itti dhiisee ta'a obsuu dadhabee ammas ol ka'ee Yesuus Kiristoos hin dhufa nama sattamane hundumaatiif jireenya kenna namni satti namanne immoo fundii barbaraatiif beekamaa jira Yesuus hin dabalaa'e siyaara abbaa lafa ol kaatee kaballaa ta'u gittin gootee asii baasiin kabalte namicha kana afaan kee qabadhu Yesuus ati jirtu jala kun hin jire ofii hin jiru jette kana booddee mucaan kee bukkeedhaa ol ka'ee immaamuma namichi kun ergamaa waaqayyooti inni ergaa sitti dubbadhaa jira adeemu yeroo mucaan akka jedhu isheen immoo keetti nyaattee baloo maali jedha maal akkasi godhee teenya keessaa dhuguma namichi ergamaa waaqayyooti mucaan koo afaan badatee natti dubbate kuni duudhaadha ture hin dubbatu akka isaanii ilaala duudhaa dubbachiisa maqaan isaa jedhame gaafa mucaan dubbatudha bakka jireenya ishee wal dhaaltu eenyummaa keenya Kiristoos
michoota Yesuus warra bicha qaban mee warra ergaa kana qabdan harka keessa ol kaasaan ergaa qabu warra ittiin gooftaan ergaa isinii kenneera haleluuyaa eebbifamtootas yoo ta'e maatii eebbifamtootas tajaajiltootas gaggeessotas yoo taane hundi keenya Waaqayyoo ergaa nu kenneera hojii akkasii kana hojjennee Waaqayyoo hojjennee akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuuf maal gochuutu nuuf ta'a tokko inni tokkoffaan hojiitti waamamnee of kennuutu nuuf ta'a akkasitti arganne kana fiixaan baasuuf kan dandeenyu itti of kennuudhaan firoota koo haala guyyaa kanaa kan eebbifamtan guyyaan har'aa isiniif guyyaa jalqabaa isteeppii jalqabaa fudhachuu jalqabanii adeemsa jalqabdanii guyyaan kun guyyaa isaa guyyaa maaliif guyyaa waamicha keessaniif of kennitan kanaadha jechuudha ani sabraa kana fe'a hojii wangeelaa ayyaana waaqayyootiin dhugaa ba'u isa Kiristoos biraanatti kenname hojjechuurraa kan hafe jireenya koo kanallee akka waan gatii anaaf qabu hin lakkaa'u konsarniin keessan dhimmi keessan inni olaanaan dhimma dhuunfaa keessanitti hin ta'e dhimma wangeelaa namni dhimmi isaa wangeela hin taane ergaansa kan biraa waamchisaas kan biraa wangeela kana of kennuutu nuuf ta'a hojii addumaan akka hojjettani Waaqayyo isinitti kenne kana of kennitanii hojjechuudhaan Waaqayyoof ergamuu danda'uutu isinirra jiru inni lammaffaan hojicha hojjechuudhaaf Kiristoosiif amanamuu danda'uutu isinirra jiru Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 hamma 30tti yoo dubbifanne namoota sadii argina namoota sadii galfatitti kenname kennaan itti kenname hojiin itti kenname argina namooti lamaan warri fuulduraatiin maal jedhee gooftaan isaanii gaafa deemee garbicha maal oolame garbicha maali amanamaadhaa fi gaarii nan xinnootti waan amanamte garatti qoodamtan garatti godhatan filadhaa gooftaan hin dhufu inni waamicha kana nu waama gooftaan hin dhufa inni hojii kanarra nu dhaabu gooftaan hin dhufa inni waamee hojii kana irratti moosise guyyaa sana hundi keenya deebii kenninu deebii nuyi kennuun irratti hundaa'e immoo Waaqayyo biraa deebii jiru asirra jirudha garbicha amanamaadhaaf gaarii nana wanti inni irratti amanamte amma waan guddaa irratti si moosisa gammachuu gooftaan keetti jiraatutti galii Amiin jedhamu namni Waaqayyoof hojjetu amanamummaadhaan itti fufee Waaqayyoof hojjetu gammachuutti jiraata gammachuu eenyutti gammachuu gooftaan isaatti jiraatutti boqonnaa 5 lakkoofsa 6 akkas jedha warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan haa gammadan isaan geessifachuuf jiru Amiin jettan warri waan qajeelaa jaallatan warri waan qajeelaa godhan warri waan qajeelaatti garaan isaanii gammadu waan qajeelaa akka midhaanii akka bishaanii dheebotanii akka midhaanii warri beela'an hin geessifatu qajeelummaadhaan yoo jiraattan hin geessifatu jedhu hin dandeessan Yesuusitti gargar baatanii hin dandeenyu waan tokkollee hojjechuu Yesuusiin ala dubbii isaatiin ala hafuura isaatiin ala waan tokkollee hojjechuu waan hin dandeenye Yesuusitti qabamne Yesuus Kiristoos wajjin deddeebi'uutu nuuf ta'a yeroo akkas ta'u hin milkoofnu kanaaf addunyaa ulfaataatti seentaniif chaalenjii gurguddaa kan qabu rakkina gurguddaa kan qabu meebii harkaa dhabuu dandeessu mana keessa jiraattanuu dhabuu dandeessu qorri isaa aduu isaa rakkoo ta'uu danda'a chaalenjii gurguddaan isinitti dhufuu danda'a sababii isaa baariyaa ta'uu dandeessu akka namicha baasii keessa yeroo jiru sana namuma ta'ee sanaan kabalamu yeroo malee iddoo malee haala malee kabalamuu dandeessu rakkoon isinirra ga'uu danda'a waa'ee isaatiif akka kanaaf Yesuus kan inni jedhe maalidha naaf amanamaati natti qabamaa jiraadha gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera mee hundi keessan iyyuu harka keessan baasaa karaan Kiristoosiin baase na baase ameen ameen karaan Kiristoosiin baase maal godha nu baase inni waaqa irrattis gooftummaa qaba lafa irrattis gooftummaa qaba wal'aansoo nutti dhufe hundumaa keessa karaa Yesuusiin baane ameen
Kiristoositti qabamtanii yoo jiraattan hin mootuu jedhe. Namni isatti qabame immoo namni isatti qabame milkaa namni isatti qabame hojiitti qabu hojjeta. Kanaafan si erga dhaqa ija godhadha. Iji keessa maal ta'u lafaa guutu. Dhaqa ija godhadha. Maqaa Yesuus gooftaa gosa hojii gara na dhaabee jedhaati. Dhaqaati ija godhadhaan jedhe. Iji keessa maqaa Yesuusin lafaa guutu. Iji keessa lafaa guutu Yesuustu moo'e. Yesuus moo'eera jedhe sabanan. Mee gammadaati Yesuus moo'eera jedhaan hundi keessaniyyuu Yesuus moo'eera. Haleluuyaa! Yesuus moo'eera. Namni isa wajjin jiraatu, namni isa waliin adeemu, namni isatti qabamee jiraatu, namni isatti maxxanee jiraatu immoo jedhe ameen. Karaa Kiristoos Yesuus isa nuuf jedhee du'ee keessaa ka'ee nuyi moo'icha guddaa hin arganna. Kanaaf akka kanatti jiraachuudhaan wangeelaaf jiraanne mootummaa Waaqayyoo babal'inne ergama keenya xumuruu danda'uudhaaf irratti hojjechuudhaaf jecha Waaqayyoof hojjechuuf of kennuun nuuf ta'a. Sababiin isaa wanti Waaqayyo soogiddaaf ifa godhee lafa kanarra nu kaa'ee buddeena nyaannee uffata uffannee mana fincaanii dhaqnee akka dunuuf utuu hin ta'in mootummaa Waaqayyoo babal'isnee maqaa Waaqayyoo biyya kanarratti beeksifnee mootummaa nagaa lafa qabsiifnee garaagarummaa uumnee ergama keenya xumurree gara isaa dhaquudhaan jedhe ameen. Waan har'a lafa irra jiraannu kanaaf Yesuusin amanne taana warra nu caalaan isinii ba'utu taate isaan qulqulluu. Nu jireenya har'aa kanaaf Yesuusin amanne miti. Amantiin keenya har'aafis hin fayyada, salphuufis hin fayyada. Haa ta'u iyyuu malee kaayyoon keenya, akeekni keenya, galmi keenya mootummaa bara baraati. Utuu isin hojjetaa jirtanii, utuu isin kaataa jirtanii, gooftaan keessan dhufee yoo isin argate teessisee isin keessummeessa. Hojjetaa gaariidhaaf amanamaadha. Ati waan xinnoo irratti amanamte, ani waan guddaa irratti sin dhaaba. Gammachuu gooftaan keetti jiraatutti kan jira. Gooftaan Yesuus isa dhageenya nuuf eebbisu. Amantoonnis, maatiin eebbifamtootaas, eebbifamtoonnis, geggeessonni Sinoodosii Beetel Wallaggaadhiyaas, jaarsonni waldaa Beetelis hundumti keessan geggeessonni Kiristoos jedhama. Baga gammaddan. Congratulations. Nagani fayyaan gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'eetu baga gammaddan. Akka keenya walitti dhufnee Waaqayyoon galateeffannu. Kabajamtoota keessummoota keenya Luba Caalii Yoosef Pirezidaantii Sinoodosii Itoophiyaa Wallaggaa, Luba Masfin Iggesuu Barreessaa Duree Sinoodosii Itoophiyaa Wallaggaa fi miseensa boordii mana barumsaa Macaafa Qulqulluu Kumsaa Boroo Qindeessaa kutaa hojii wangeelaa Sinoodosii Itoophiyaa Wallaggaa, Obbo Ibsaa Galataa dura bu'aa Pireesbiterii fi itti aanaa walitti qabaa boordii mana barumsaa Macaafa Qulqulluu Kumsaa Boroo, Barsiisaa Almaayoo Gabra Masqal dura bu'aa mana sagadaa Beetel Dambidoollootii fi walitti qabaa boordii mana barumsaa Macaafa Qulqulluu Kumsaa Boroo. Kabajamtoota amantoota mana sagadaa Beetel Dambidoolloo, eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaa hunda duraa Waaqayyo sabbaa hojii kanaa ta'e galateeffachaa guyyaa kana kan eebbifamtan baga gammaddan jechuun barbaada. Congratulations. Manni barumsaa keenya waggoota 5 darban keessatti barattoota 600 leenjisee hojii Waaqayyoo qopheessaa ture. Har'a kan eebbifaman barattoonni guyyaa eebbifaman alatti jechuudha. Sagantaa idileetiin guyyaa har'aa kan eebbifaman dhiira 32 alaa 2 Edaama 34 sagantaa galgalaatiin dhiira 9 alaa 3 edaama barattoota 12 walumaa galatti barattoonni guyyaa har'aa eebbifaman dhiira 41 alaa 5 edaama barattoota 46 eebbisiifnee hojii Waaqayyootiin ga'uu dandeenye irraa kun Waaqayyoof galata guddaadha. Baay'inni tajaajiltoota waldaa keenyaaf amantoota keenya yeroo walitti qabamanii ilaalamu tajaajiltoonni keenya baay'ee muraasa. Kanuma bu'uura godhachuudhaan waldaa kiristaanaa karaa sirrii ta'ee ergama ishee akka isheen baatuuf tajaajiltoota waamicha qaban leenjisanii hojii Waaqayyoo qopheessuun baay'ee murteessaadhaaf baay'ee barbaachisaa ta'a.
bara barsiisni sobaa baay'een ka'e kana keessatti dubbii waaqayyoo gadi fageenyaan hubatanii barsiisa waldatti beekanii kan jiraatan tajaajiltoota qofaa osoo hin ta'in amantoota irraas daran barbaachisaa ta'a. Egaa guyyaa har'aa kana yommuu ilaallu guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa kanas adda kan taasisu sababoota gurguddaa lamatu jira. Inni tokkoffaan guyyaa itti manni barumsaa keenya maqaa jijjiirratee kana dura mana barumsaa macaafa qulqulluu kumsaa baruu jedhamee waamamaa kan ture hojii mana barumsaa kana guddisuuf hojjetamee carraaqii guddaa godhameen tiyooloogiif akkaadaamii kumsaa baruu jedhamee moggaafamuu danda'eera. Kunis galata guddaa. Tiyooloogiif akkaadaamii kumsaa baruu jedhamee moggaafamuun barumsa hafuuraaf kan qalamaa akka barsiisuuf maqaa armaa olii kanaan moggaafame mana barumsaa Beetel jedhamee mana barumsaa Beetel sadarkaa biraaf oolmaa daa'immanii jedhamee amma kutaa 5tti barsiisaa kan ture ofitti fudhachuun ofitti haammatee daran hojii kana caalaatti guddisuudhaaf yeroo itti karoorfate. Kanas guyyaa kana tiyooloogiif akkaadaamii kumsaa baruu ijaaruuf maatii dhuga kumsaa baruu fi firoottaniif mana sagadaa Beetelitti biyyoota alaatii hidhata kan qaban deeggarsa isaan godhan dabalannee amantoonni mana sagadaa Beetel Dambidolloo qaamni dhummi kun ilaallatu hundumtuu guyyaa irraa kana ifatti dhagaa bu'uuraa dhaabuudhaaf qophiin hundumtuu xumuramee guyyaan kun guyyaa eebbifamaaf guyyaa addaati. Lammaffaan guyyaa kana wanti adda godhu akkuma barattoonni darban keessa tajaajiltoota marsaa 3f hojii wangeelaatiif qopheessaa turre guyyaan kun guyyaa itti tajaajiltoota 46 hojii wangeelaatiif qopheessinedha. Walumaa galatti barattoonni guyyaa irraa eebbifamtan waggoota 2 yookaan 3 wal bira turre keessatti kan hubattan akka waaqayyo barbaadutti tajaajila barbaachisuuf dubbii waaqayyootiin sagalee waaqayyoo bu'uura godhattanii hojii waaqayyoo akkasiin hojjettan aamsa guddaan dhaama. Waldaan presbeteroonni qaamni dhimmi kun ilaallatu hundumtuu tajaajiltoonni kun eebbifamni yeroo sana sii ba'an hojii itti kennuudhaan ergama waamicha isaanii akka isaan galmaan ga'an gochuudhaaf karaatti akkasiin battan carraa kana gargaarameen dhimmiin isin gaafata. Seetarii taa'ee boordii mana barumsaa keenyaa kooleejii tiyooloojii Gidaadaa mana marii mana sagadaa Beetel Dambidolloo kutaa hojii wangeelaa mana sagadaa Beetel Dambidolloo koolee dargaggoo koolee harmootii mana sagadaa Beetel Dambidolloo guddisnee galateeffachuu barbaada. Kana maraan galata addaa kan qabnuuf bara kana hojii adda ta'e akka hojjennuuf kan nu cina dhaabbatan maatii dhuga kumsaa baroo koree ijaarsaa mana barumsaa kanaa ta'anii biyya bakkeetii galii mana barumsaa kanaa tumsu walitti kan qabaa turan walitti qabaa koree kanaa luba gammachiisaa gujaa fi maatii isaanii barsiisa Asaffaa Ayyaanaatiif maatii isaanii akkasumas deeggarsa hojii kanaa keessatti qooda kan fudhatan nama 90 qabnaa isaan kanaaf galata guddaan kennuu barbaada. Guyyaa manni barumsaa kun maqaa luba kumsaa barootiin moggaafame irraa jalqabanii hamma guyyaatti amma dhaabbannee jirru kanatti deeggarsa walitti hin cinne gochuudhaan nu bira kan dhaabatan galii kana sassaabuu keessattis karaa adda addaa hojii hojjetamu keessatti nu bira kan dhaabatan ijoollee luba kumsaa baroo addatti kan galateeffannu qombii kumsaaf Piroofeesar Koyidaaf galata keenya addaa isaanii faamilee akkasiin maraatan barbaada. Kana jecha barattoonni guyyaa irraa eebbifamtan barri fuula keessan dura jiru bara hojii gaarii isiniif haa ta'u koongiraa baga gammadda daddabalee baga gammadda. Kanatti aansuudhaanii kanaan yeroo raawwadhu sagantaan keenya asirraa jalqabee baay'ee bifa gaggabaabbate kan itti fufutaa jaalala waaqayyootiin biyyoota adda addaatti sagantaa kana onlaayiniin hordofaa kan turan hundumaaf nagaan waaqayyoo nagaan amantoota keenyaa nagaan barattoota guyyaa irraa eebbifamanii akka isaan qaqqabaa jiru namaan yeroo kana kallattiidhaan walitti qabaman boordii mana barumsaa macaafa qulqulluu kumsaa baruuf dura bu'aa mana sagadaa Beetel Dambidolloo barsiisa Alamaayyoon haasaa gabaabaa baga gammaddanii nu godhu iddoo kanatti nu affeerrumtu harkaa maamileedhaan si'aman. Waaqayyo kanaaf mi'a tokko galateeffannuu ni gaggaba. Kanatti aansuudhaanii ergaa gabaabaa dhimma guyyaa irraa qabuun dabarsuu yaala.
akkuma beekamu keessummooti keenya sadarkaa sinodosiitti dhuftan pirezidaantii sinodosii keenyaa dabalatee sadarkaa caasaa keenya ittaanee jiru dhaayirraa ibsaa galataa dabalatee akkuma kana kallattii adda addaatiin waamichi isin qaqqabee waamicha keenya kabajuudhaan iddoo kanatti kan argamtan hundinuu amantoonni waldaa keenya tajaajiltoonni hojjettoonni waldaa keenya hundinuu guyyaa addaa guyyaa waaqayyo nuu kenne kana baga geessanii baga waaqayyo guyyaa kanaan nu ga'e jechuudhaan barbaada. Itti aansuudhaan guyyaan har'aa kun akkuma kanaan dura ibsamaa ture guyyaa itti seenaan addaa waldaa keenya keessatti seenaan addaa magaalaa keenya keessatti itti galmaa waan ta'eef eebbifamtoonni carraa kan argatanii waggaa 3 lamman darban bifa adda addaatiin rakkina jirus bal'ina jirus dandamattanii waaqayyo eegee guyyaa har'aatiin isin ga'e baga guyyaa har'aa geessanii baga guyyaa seena qabeessa kana geessanii baga gammaddan isin jechuun barbaada. Maatiitti adda ba'anii yeroo dheeraa turanii barumsa barachuun yookaan hojii garaagaraatiin deemuun baay'ee ulfaata. Haala ulfaataa biyyi keenya keessa jirtu haala ulfaataa naannoo keenya keessa jiru kana hunda dandamattanii gargaaramtanii kan iddoo kana geessan eebbifamtoonnis maatiin eebbifamtootaas maatiin waaqayyo hundumtiyyuu baga gammaddanii baga gammadne baga guyyaa har'aa kana geenye jechuun barbaada. Akkuma beekamu guyyaan kun guyyaa addaati jennee wanti nuyi addummaatti qabannee jirruuf waaqayyoon isa addatti galateeffannu wantoota ijoo lama inni jalqabaatiin inni guddaan waaqayyo baraaf baroota keessa kakate kakuusaa yeroo guyyaan itti raawwachuudhaaf waaqayyo gara keenya millate waaqayyo kakuusaa raawwachuu waldaa kanaaf biyya kanaaf lafa kanaaf guyyaan itti kakuusaa raawwachuu jalqabe addumaan waldaa beekaniif guyyaan itti kakuusaa raawwachuu jalqabe waan ta'eef inni kunis akkuma sila ibsame kanaan dura manni barumsaa macaafa qulqulluu kumsaa baroo waldaan kun ijoollee as keessatti tajaajila wangeelaatiif barbaadaman itti leenjisuudhaaf itti qopheessuudhaaf qopheeffatee turte gara sadarkaa mana barumsaatti guddatee beekamtii argatee eega hojii jalqabe asitti kun marsaa sadaffaa eebbisaa jira. Manni barumsaa kun hamma ammaatti mana barumsaa macaafa qulqulluu kumsaa baroo jedhamee addumatti haala baay'ee mijataa hin taane keessatti dhamaatii barsiisotaatiif dhamaatii qindeessaa mana barumsaa dhamaatii amantoota kanaatiif dhamaatii mana bareetiin hojiin garaagaraa irratti hojjetamaa ture. Kanaaf dhamaatii kana keessa darbee guyyaa har'aa kana manni barumsaa kunis gara fuulduraatti akkaataa sadarkaa isaa kan eeggate gamoo sadarkaa isaa eeggate mana barumsaa sadarkaa isaa eeggate wantoota barnoota kanaaf barbaadan sadarkaa isaa eeggatetti ce'uudhaaf guyyaanii dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaaf qopheeffannee qophoofnee jirru ta'uu isaati. Isa kana duukaa manni barumsaa kanaan dura akkuma beektan seenaa waldaa Beetel Dambidolloo keessatti manni barumsaa kutaa tokko hamba ja'a iddoo kana ture. Manni barumsaa kutaa tokko hamba ja'a ture kun mootummaa dargiitiin diigamee manca'ee badee eegasii immoo dhamaatii amantoota kanaatiif kallattii adda addaatiin gargaarsa waaqayyootiin manni barumsaa oolmaa daa'immaniitii jalqabee amma hamma kutaa 5ffaatti ga'ee jira. Kanaaf manni barumsaa hamma kutaa 5ffaatti jiru kun gara fuulduraatti guddatee barumsa mana barumsaa sadarkaa isaa eeggate ijoolleen biyyaaf ta'uu danda'an ijoolleen kalaqa addaa qaban sammuu addaa qaban dhalooti waaqayyo sammuu isaanii eebbisee addatti uume kan keessatti baratanii biyyaafis waldaa kanaafis addunyaa kanaafis akka ta'aniif mana barumsaa kana lamman walitti fiduudhaanii maqaa mana barumsaa kana lamman isaa iddoo tokkotti finne mana barumsaa macaafa qulqulluutii fi akkaadaamii kumsaa boroo Beetel Dambidolloo jechuudhaan moggaafamee moggaasii maqaa mana barumsaa kanaas guyyaa har'aa kan inni ibsamu ta'uunsaa isa kanaafis ijaarsa kana jalqabuudhaaf sochii kana jalqabuudhaaf guyyaa har'aa dhagaan bu'uuraa ka'amee ijaarsi kun gara fuula kana duraatti kan jalqabu ta'uunsaa gammachuu keenya dachaa waan godhuuf ammas irra deebi'ee eebbifamtoonnis maatiin eebbifamtootaas keessummoonni keenyas amantoonni hundinuu baga gammadanii baga waaqayyo guyyaa kanaan adda addaa garee adda addaa keessatti kadhataan waan garaagaraatiin hamma ammaatti mana barumsaa kana bukkee waldaa kana bukkee kan dhaabbatan amantoonni keenya gartuun adda addaa sinodosiin keenya presbiteeriin qaamotii hojii kanaaf tumsa kallattii adda addaatiin gootan ammas irra deebi'ee fayyaa ta'aa ulfaadhaa waaqayyo sina eebbisuu eebbifamaa jechuun barbaada. Kaleessa dheengadda tumsi isin gootan immoo kan kaleessaa kan dheengaddaa caalaa akka inni cimeetti dhufu ammas jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Akkuma kana qabuumsa hojii kanaatiif hamma danda'amee hangafummaa Beetel wanta mul'isuu danda'u
tajaajila adda addaatiif ooluu kan danda'u hojiin bal'aan dalluma kana keessatti akka hojjetamu jedhamee murtaa'ee itti galamee jira jechuudha. Kanaaf hojii kana keessatti gumaacha achitti wal qurfeessanii gumaacha isaan godhaniif mee hundumti keenya iyyuu al tokko tarii nu kan hordofaa jiran jiraachuu danda'u harka keenya mirgaa kan ol fuunee bakka isaan jiranitti eebbi waaqayyoo akka isaan qaqqabuuf waaqayyo sin eebbisu isaaniin jennu. Mee dabaluu fi waaqayyo sin eebbisu jennu. Eeyyee waaqayyo isaan eebbisu. Ammas immoo itti humnee kan hojii kana hojjechuu dandeenyu yaa walumaan waan ta'eef sabni keenyas amantoonni keenyas kana booddee sagantaa garaagaraatu jira waan ta'eef sagantaa garaagaraa kana irratti hirmaachuudhaan fuula duratti hojiin kun hojii waggaa 2 waggaa 3 akkas kana keessatti xumuramu waan ta'uuf kadhannaadhaanis yaadaanis gorsaanis nu bukkee akka dhaabbattan jecha jalqabbii hojii kanaatii kaasee macaafa qulqulluu Kumsaa Boroo hojjetaa wangeelaa Gammachuu Tashoome akkuma kana luba keenya luba caaliidhaaf luba biqilaa bifa adda addaatiin hojii kana milkeessuu keessatti dhamaatii garaagaraa godhaa turan maqaa amantoota keenyaatiif maqaa eebbifamtoota guyyaa irraatiin baga waaqayyo sin eebbisu isaanii jechuun barbaadaa fi isaaniin isaan tokko waaqayyo naa dabalaa fi waaqayyo isaan eebbisu hunduma keenya waaqayyo eebbisu. Tole nagaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni guutuun kan jaalalaaf tokkummaa hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu. Inni nagaa nuu kenne waaqayyo bara baraan ulfina haa argatu. Maatiin barattootaaf eebbifamtootaaf eebbifamtoonni akkasumas horeen bulchiisa sinoodosii keenyaa akkasumas boordiin mana barumsaa macaafa qulqulluu Kumsaa Boroo akkasumas boordiin presbeterii Dhaayee akkasumas manni barumsaa macaafa qulqulluu Gidaadaa akka fiixaan ba'uuf iddoo kanatti kan argamtan hojjetaas kan turan hundumaa fi gammachuu guyyaadhaa hirmachuudhaaf fagoo dhiyoorraa kiristootota garaagaraarraa asitti kan argamtan guyyaa addaa guyyaa galataa guyyaa moo'ichaa guyyaa haaraa kana isa dhugee gooftaa galateeffataa barattoonnis dadhabbii isaanii yeroo itti firii argatan kanaan guyyaa addaa kanaan baga geessan baga gammaddanii waaqayyo hunduma keenya gammachiisee konkolaa jechuun barbaada. Waan hundumaa caalaa waaqayyo hojii kana keessatti karaa hundumaan nu gargaara. Hojii garaagaraa isa hojjetu haala mijanne isa mijeesse barattoota keenya gargaaree barsiisota gargaaree qaamota garaagaraa barattoota na barsiisan manneen sagadaa keenya gargaaree hangafa hojii kanaa isa ta'e abbaa waan hundumaa isa ta'e gooftaa kanaaf galatan qaba galata dhiyeessina waan hundumaaf mee waaqayyoof ililleedhaan galateeffannu laata. Waaqayyo bara baraan eebbifama. Waaqayyo nu wajjin jira. Jedhamee waaqayyo nu wajjin jira jedhaa. Tokko lama jedhee waaqayyo nu lakkoofsisaa jira. Kun immoo hojii guddaadha waan ta'eef gammachuun keenya daran guddaadha. Waaqayyoon galateeffataa hojii kana keessatti kuma xiqqoo yaade caasaleen garaagaraa hojii kana keessatti qooda guddaa fudhatanii hojii gurguddaa hojjetanii jiru. Isaaniin galatoomaa jechuudhaan barbaada. Isaanis mana sagadaa Beetel Dambidolloo amantootaa fi akkasumas geggeessitoota mana sagadaa kana korii bulchiinsa sinoodosii keenyaas dhimma kana fiixaan baasuu keessatti tumsa garaagaraa gochuudhaan nu cinaa dhaabataniitu jiru. Akkasumas boordiin mana barumsaa kana bifa garaagaraan maree garaagaraa geggeessuudhaan gara kaatti akka dhufuuf hojii guddaa hojjetaniiru. Akkasumas boordiin presbeterii Dhaayee barsiisonni mana barumsaa Kumsaa Boroo akkasumas kan Gidaadaatti ologiidha hojii garaagaraa hojjetanii hojiin kun bifa kanaan bareedee akka iddoo kana ga'u kan godhan keessaa dabalee qooda guddaa kan qabanidha. Kanaaf qaamolee kanaaf waaqayyo isaan eebbisachuun barbaada. Waaqayyo bara baraan ulfina argatu gaggabaabsinuu itti bu'aniif qindeessaa mana barumsaa wangeelaa Gammachuu Tashoome hojii mana barumsaa kana akka bal'atu sochii guddaa godhaa kan ture
akkasumas qalaa garaagaraa balleessuudhaan waa'ee mana barumsaa Kumsaa Boroo gurra warra biyya alaa keessallee akka bu'uuf shoora olaanaa taphateera. Namoota hojii kanatti dadhabaniif galatoomaa ittiin jechuun dirqama waan ta'eef mee ammas irra deebi'aa ta'u harka keessa ol kaasanii iddoo jirutti na jalaa bahee natti fakkaata. Waaqayyo si haa eebbisu naa jedhamee maaloo itti dabalaa eebbishaa. Waaqayyo dachaa mul'isa keenya haa eebbisu. Egaa maatiin luba Kumsaa Boroodhaa egaa waa'ee mana barumsaa kanaa dhaga'anii utuu aara galfatin sochii garaagaraa gaggeessaa akka turan itti fuudhaanis koree garaagaraa achi ijaaruudhaan sochii garaagaraa fudhaniiru. Qaama dhimma kanallee walitti fufiinsaan hordofu dhaabbata goofandimii jedhus ittillee dabarsanii kennuudhaan koree garaagaraa ta'anii qaama hojjetan bifa garaagaraa jiru. Mee hojii kana kan hojjetan maatii Kumsaa Boroof koree garaagaraa jiraniif ammas harka rukunnee waa'ee isaaniitiin Waaqayyoon hin galateeffannaa. Tokko ijaarsa mana barumsaa kanaaf dhagaa bu'uuraa yeroo itti kaa'amu maqaa haaraa yeroo itti kennamu dabalees immoo namoonni afurtamoota keessa ta'an guyyaatti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf qopheessanii eebbifamanidha. Guyyaa kun guyyaa addaati. Baga gammaddan ammas irra deebi'ee baga Waaqayyo kanaan nu ga'e jechuun barbaada. Egaa ijaarsa mana barumsaa amma jalqabamee fi hojii mana barumsaa kanaa gaafa xinnoo dubbachuu barbaadu eega jalqabee ka'ee gargaarsa Waaqayyootiin karaa garaagaraan qaamonni garaagaraa sochii godhaa jiru. Caasaan keenya guutummaanis kan isaa godhatee xiyyeeffatee irratti hojjetaa jira. Akka bulchiinsa keenyaatti akka boordii mana waajjira keenyaatti illee manneen sagadaa keenya wajjin manni barumsaa kun kan isaa ta'ee dirqama isaa bahuu akka danda'u akkuma beekan immoo manneen sagadaa keenya addumaan dhahee keessa kan jiru yeroo itti deebii quubsaa itti argataa hojjetaa mataa isaatti qabaataa hojii wangeela mootummaa Waaqayyoo bal'isuu keessatti hojjetu wallaansoo baay'eenis akka jiru beektanii obsaan danda'uudhaan Waaqayyoo kadhachuudhaan adaraa isa isinitti kenname lafa kaa'een galma barbaachisaan ga'uu akka dandeessan adaraan isiniin jedha. Hojii wangeela mootummaa Waaqayyoo kana babal'isuu wallaansoo baay'ee qabaata. Mo'ichas immoo qaba. Abdii kana ilaallataa Gooftaa Yesuus na fuuldura buusaa hojii kana keessatti akka qopheessitan isa baratanii galtan lafa kaa'utu hin taane dirqama keessa bahuudhaaf akka qopheessan isiniin jechaa. Anis dhaamsan qabu hojii ergamootaa 20 lakkoofsa 24 lubi keenya illee bu'aniiru isan qabadhee jiranis kanas qabatanii hojiirra kan oolchitan adaraan isiniin jedha. Akkasumas manneen sagadaa keenya gara mana barumsaatti barattoota kana ergitanii har'a eebbifanii qeetti galuuf jedhu. Qeetti galanii akka isaan hin teenye hojii keessa akka nu galchitan qaabuftaatan isin gaafadha. Dhimma kana yeroo lama irratti dubbanneerra karooraan akkasiin fiddan hin beekna. Kanaa booddee hojii keessa galchitanii hojii fiixaan ba'umsaaf ija qabu irraa argachuu akka dandeessaniif waamicha koo isiniif dabarsaa. Waaqayyo inni hojii kana hangammaatti hojjete ulfinaan ajajamu jechaa walumaa gala qaama jiru hundinuu hirmaataa gammachuu kanaa kan ta'e baga kana nu agarsiise Waaqayyo baga har'a dhageessanii haala mijanne mijeesseera Waaqayyo. Haalatti kun eegutti kun illee sodaa baay'ee qaba ture. Waaqayyo nu dabarseera mee amiin jedha. Nu dabarseera kanaaf Waaqayyoon galateeffataa baga gammaddanii baga geessanii baga ulfina kan agartanii isa ittaanuttis immoo ulfinaan akka arginuuf Waaqayyoon dhuma keenya gargaaru ulfaadhaa Waaqayyo isa eebbisu isiniin jedha. Naasmattu Waaqayyo isa eebbisu. Ayyaanni fi nagaan gooftaa keenya fariisaa keenya kan Kiristoos Yesuus hunduma keessanii kabaayatu. Inni kun irraa dhaabachuu danda'a. Na sodaachisa.